Akkam jirtu daawwattoota koomarra har'a guyyaa har'aa kana mala salphaatiin bilbilli keenya fayyummaa bilbila keenyaa ittiin ilaallu aappii tokko fayyadamuu malee akkasuma weebsaayitii kamillee utuu hin fayyadamin bilbila keenyumaan poon deelii yookiin karaa ittiin bilbila qofoo keenyaa ittiin bilbiluun mala salphaa ittiin fayyaa bilbilmaa keenyaa yookiin fayyummaa bilbila keenyaa ittiin ilaallu mala salphaa tokko saniif qabadheen dhufee jira. Isin haala isinitti agarsiisu kan hordofuudhaan mala salphaa kana fayyadamtanii yeroollee bilbila namarraa bittan security koodii kana galchuudhaan bilbilli kun ammam fayyaadha yookiin akkam fayyummaan isaa hardweeriin isaa bilbilli power button keessa flash isaa akkasuma bluetooth isaa wifi isaa ganaa tokko tokkoon cheekii qooda gootan karaa ani isinitti agarsiisu security koodii galchuudhaan mala salphaan bilbilli kun fayyummaa isaa maalirra akka jiru ittiin baruu ni dandeessu. Kanatti haala kanaan ittiin haalaan isinitti agarsiisu kanaatiin fayyadamtanii bilbilli kun fayyaa ta'uu isaa adda baafachuu ni dandeessu saniin jedha. Akkasuma ittis hin fayyadamtu jedhee abdadhaa. Warrooti chaanaalii koo haaraa taatan subscribe like gochuudhaan viidiyoowwan koo kanaan dura ani gadhiisallee daawwachuun hin dagatinaa. Video koo kiyya kanaaf immoo koomentii naaf saafaan jira galatuma. Steepoota ani isinitti agarsiisu ammaan kana hordoftanii na daawwadha. Hayyeen egaa akkuma isinitti hime jalqaba deelii keenya yookiin poon deelii keenya keessa nuun security koodii kokobii mislaalii 8 mislaalii gaafa jennu nu kallattumaan gara kanaan nu fida jechuudha. Gaafa kana mallattoolee yookiin filannoolee gara 6 ni fida. Isa booda isaan keessaati warroota automatic test kan jedhu kunoo kan akkaataatti taraadhaan yookiin yeroo dheeraa nutti fudhachuu danda'a. Kanaaf manual test kan jedhu kana kan biraan version number yookaan test report kan jedhu jira. Restore yoo barbaadan illee restore the factor setting gochuu ni dandeessu. Meegaa amma gara manual testing kan jedhu kana isin geessa. Kunoo akkuma argaa jirtan gaa warrooti kun warroota testii ta'anii darbanidha. Isaan keessaa warrooti mallattoo magariisaan barreeffaman warroota testii yookiin wantoota isaa warra hojjetan yookiin bilbilli koo wantoota inni hojjetudha jechuudha. Akkasuma warri diimaadhaan yookiin qalamii diimaadhaan hojjetan kun immoo warroota hin hojjennedha jechuudha. Isaan keessaa kun akkuma argaa jirtan gaa kunoo lama kan yeroo kana earphone isa bira hin jirreef dhiiseen darbaa. Warroota diimaan jiran warroota hojjechuu didanidha jechuudha. Isaan keessaa gaamee kan color kan jedhu kana mee colorii kana isinitti agarsiisa. Coloriin kun akkuma argaa jirtan coloriin isaa hojjeta jijjiiramee agarsiisa waan ta'eef kun pass edeen bira darbaa yoo hojjetate jechuudha. Akkasuma warroota ilaalan kun laayisensirii gaafa ifatti qabdu colorii cuquliisa fidaa inni isin hojjeta nan darbaa pass edee kun wantoota barbaadan gaa keessaatiin ilaaluu dandeessu. Akkasuma version number odeeffannoo bilbila keessanii waan hunda isaa kun as keessattis argachuu ni dandeessu mala salphaatiin. Waa'een bilbila keessanii yoo namarraa illee bilbila bituu fedhan koodii kana galchuudhaan argachuu ni dandeessu isiniin jedha jechuudha. Inni kaan test reportidha. Test report kan jedhu kun warroota automatic test kan jedhu irraati kan dhufanidha jechuudha. Warrooti qubee diimaan akkuma isiniin jedhee warra hin hojjenne yookiin rakkoo qabanidha. Warri bifa magariisaan kun immoo warroota hojjetanidha jechuudha. Kun egaa inni biraan distance kan jedhudha. Distance calibration kunis hin hojjeta bilbila koo irratti. Bilbila keessan gararraa vertikaalii akka inni isin ajaje kanatti keessu isa booda wantichi hin hojjete yookiin digirii isaa maal isaa isiniif yoo ta'e paas jettanii bira darbuu ni dandeessu. Haala salphaa ta'een bilbila yoo namarraa bittan illee akkasuma yoo namarraatii yookiin bilbilli keessan akkam fayyummaan isaa maalirra jira kan jedhu ittiin baruudhaaf haala salphaa kana fayyadamtanii wantoota hedduu yookaan
bilbila yoo bittanillee akka namni isin goyoomsee waan gadhee isinitti bilbila yookiin bilbila tabalaashaa yookiin hin hojjenne akka isinitti gurgurreef mala kana isiniif fidee jira. Akka isin jaallattan nan abdadha. Galatooma. Chaanaalii koo subscribe gochuun na daawwachuu ni dandeessu isiniin jedha. Galatooma.